Hordoftoota maatii Yaaqoob YouTube channel. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelii ani barsaa Yaaqoobiiti. Baga nagaan deebitan jenneerra. Yaaqoob YouTube channel barumsa afaan Oromoo qubee dubbisuu irraa kaasee waliin kan barachaa turre har'as mata duree haaraadhaan walitti deebinee jirra. Maatii keenya kan hin taane YouTube keenya kana subscribe gootanii maatii keenya akka taatan, kanneen maatii keenya taatan immoo YouTube keenya kana like, comment, share gootanii hiriyoota keessan biraan geessanii isaanillee akka affeertan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelii ani barsaa Yaaqoobiiti. Egaan tolee barnoota afaan Oromoo bilbila harka keessan jiruun barachuudhaaf fedhaaf hawwii guddaa kanneen qabdan karaa Imoo, karaa WhatsAppii, karaa Google Formii, karaa Telegiraamii, karaa kanaaf kana kan fakkaatan kanneen barachuuf fedhaaf hawwii guddaa qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriinii irratti argamu kanaan nuuf bilbiltanii eloo jettanii Yaaqoob YouTube channel irraa barachuu ni dandeessu. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel ani barsaa Yaaqoobiiti. Tole har'a kan waliin barannu waa'ee maal waliin barannaa? Jechoota qubee ba'an eegalan tokko tokko kan jedhu waliin baranna. Waa'ee maalii baranna jenna? Jechoota qubee ba'an eegalan tokko tokko. Jechoota qubee ba'aan eegalan tokko tokko fakkeenya fudhannee waliin ilaalla. Subscribe godhaa, maatii keenya ta'a. Kanneen maatii keenya taatan immoo like, share, comment godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa. Akka isaan maatii keenya ta'an isaaniin affeeraa isiniin jenna. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel ani barsaa Yaaqoobiiti. Kanneen barachuuf fedhaa hawwii guddaa qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriinii irratti argamu kanaan nu quunnamaa isiniin jenna. Tole jalqaba irratti kan waliin ilaallu kana waliin ilaalla. Jalqaba irratti kana waliin ilaalla. Kun maal jedha? Dubbisaame. Maal jedha kuni? Kun maal jedha? Beekumsa jedha kun. Beekumsa jedha. Beekumsa jechi jedhu qubee baadhaan eegalaa. Qubee baadhaan eegalaa. Irra buta qabaa. Qubee gabaabaa qabaa. Qubee dheeraas qaba. As keessa qubeen dheeraa bee kanaadha. Gabaabaan immoo kaa'uudha. Irra buti immoo maa fi saan irra buta. Qubee irra butaadhaan kanneen uumamanidha jechaadha. Egaan waa'ee irra butaa viidiyoo keenya yeroo darbe keessatti hojjennee jirra. Isa deebitanii YouTube keenya irraa ilaaluu dandeessu. Kun maal jedha jenne? Beekumsa jedha. Beekumsa jechi jedhu qubee baadhaan maaliin eegala? Qubee baadhaan eegala. Qubee baatiin eegala. Egaan jechi qubee baadhaan eegalu kun mee hima tokko ittiin ijaarra. Maal jedha kun? Beekumsa jechuun wallaalummaa irraa adda bahuu jechuudha. Maal jechuun? Beekumsa jechuun wallaalummaa irraa adda bahuu jechuudha. Egaan beekumsa kan jedhu jecha kana fudhannee hima ittiin ijaarree jirra jechaadha. Beekumsa kan jedhu kana fudhannee hima ittiin ijaarree jirra. Egaan hunda hima ijaaruudhaan dura jecha nu fudhanneen hima ijaaruu ni dandeenya jechaadha. Tole fakkeenya kan biraa. Kun maal jedha kun? Kun maal jedha? Beekamtii jedha. Beekamtii jechi jedhu kunillee maal of keessaa qabaa? Baa dheeraa of keessaa qabaa? Kaa gabaabaa of keessaa qabaa? Maan irra butaa? Taanas dheeraadha. Beekamtii jedhaan. Beekamtii. Maan maal taatetti? Maan arraba keenya irratti xiqqaatee dubbata. Sagalee isaa yeroo sagaleessinu jechuudha. Beekamtii jedha. Mee beekamtii kan jedhu kanaan hima ijaarru mee? Beekamtiin beekumsa malee dhufee maalodha jedha? Wallaalummaadha jedha. Beekamtiin beekumsa malee dhufe maalodha? Wallaalummaadha. Dhugaadha kun. Beekamtiin beekumsa malee dhufe maalodha? Wallaalummaadha. Beekamtiin beekumsa malee dhufe maal ta'a? Wallaalummaa ta'a jechaadha. Wallaalummaa. Tole kan biraa waliin ilaalu. Mee kan biraa waliin ilaalu. Kun maal jedha? Dubbisaa mee kana? Dubbisaa sekeendii 2 isinii kenna. Tole dubbiseetu jedhee nama naa. Maal jedha kuni? Beeksisa jedha kun. Beeksisa. Mee jecha beeksisa jedhu kanaan hima waliin ijaarru. Mee hima ittiin ijaarra. Kun maal jedha? Beeksisa jedha. Beeksisa karaa Telegiraam chaanaalii hordofuun ni danda'ama jedha. Jecha beeksisa jedhu fudhannee maal ittiin hima ijaarree? Hima kan ittiin ijaarre. Beeksisa karaa Telegiraam chaanaalii hordofuun maal ta'a jedha? Ni danda'ama jedha. Dhugaama soba kun? Kun dhugaadha. Beeksisa karaa Telegiraamii hordofuun maal ta'a? Ni danda'ama. Karaa maalii? Karaa Telegiraam chaanaalii. Amma gaasirratti beeksisa kan jedhu jecha kana fudhannee maal ittiin ijaarree? Hima
ittiin ijaarree jirra jechaadha. Hima ittiin ijaarree jirra. Tole hordoftoota maatii keenya subscribe kan hin goone. Subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel. Ani Barsaa Yaaqoobiiti. Tole fakkeenya kan biraa. Fakkeenya kan biraa. Barumsa keenya irraa waa'ee maaliitiin? Waa'ee qubee baadhaan jecha eegalanii hima ittiin ijaaruudha. Mitiiree eeyyee akkasi. Kun maal jedha? Kun beekuu jedha. Beekuu jedha. Mee hima ittiin ijaarra beekuu jecha jedhu kunaan. Osoo hin beekin beekuun rakkootti nama galchuu maal ta'a danda'a jedha. Kun dhugaadha. Osoo hin beekin akka nama beekanitti olaaluun maal gochuu danda'a? Rakkootti nu gashuu danda'a jechaadha. Rakkootti nu gashuu danda'a. Kanaafuu asirratti egaa amma dubbiin kaayyoon hima keenyaa beekuu jecha jedhu maal goone asitti kunoo beekuun jedhan. Osoo hin beekin beekuun rakkootti nama galchuu danda'a. Osoo hin beekin beekuun rakkootti nama galchuu danda'a. Beekuun kan jedhu hima ittiin ijaarree jechaadha. Hima ittiin ijaarre. Fakkeenya kan biraa waliin haa fudhannu. Fakkeenya kan biraa yeroo ilaallu mee dubbisaa kana. Kun maal jedha? Kun beela jedha. Kunoo bara jedha. Bara beela. Amma gaamee baraaf beela ol keessa galchinee hima ittiin ijaarrame. Jecha baraaf beela jedhu kana fudhannee hima ittiin ijaarre. Mee dubbisaa kana. Maal jedha kun? Bara 1990moota keessa Itiyoophiyaan beelaan hubamtee turte jedha seenaanidha. Dhugaa moo saba kun? Kun dhugaadha. Dhugaadha kun dhugaadha. Itiyoophiyaan 1990moota keessa maal turte? Beelaan hubamtee turte. Hongeen Itoophiyaa ruutee ture jechaadha bara 1990moota keessa. Amma gaasirratti maal fayyadamnee ijaarree? Beela kan jedhu kunoo beelaan. Bara kan jedhu kunoo bara. Bara 1990moota keessa Itoophiyaan beelaan hubamtee turte jedha. Beelaanii fi bara fudhannee maal ittiin ijaarree? Hima ittiin ijaarree jechaadha. Hima ittiin ijaarre. Mee fakkeenya kan biraa kanas ilaala. Kun maal jedha kun? Dubbisaa meeqaan? Seekendii 2 isinii kenna. Tole dubbiseetu jedhee namana. Galatoomaa maal jedha kuni? Barrisuu jedha. Barrisuu. Mee hima ittiin ijaarra jecha barrisuu jedhu kanaan. Allaattiiwwan samii keessa maal ta'u? Ni barrisu jedhu. Allaattiiwwan samii keessa ni barrisu. Jecha maal jedhuudhaan? Jecha barrisu jedhuudhaan hima kana fakkaatu ittiin ijaarree jirra jechaadha. Hima ittiin ijaarree jirra. Fakkeenya dhumaa tokko waliin fudhannee xumurra barumsa keenya. Maal jedha kun? Balbala jedha. Balbala. Balbala jedhu kanaan mee hima ittiin ijaarra? Maal jedha kun? Dubbisame. Balbala mana keenyaa seeraan bani. Balbala mana keenyaa seeraan banii jedha. Asitti gaa balbala kan jiru jecha nuti fudhanne sanaan jecha qubee baadhaan ka'u kan nuti fudhanne balbala mana keenyaa seeraan banii cufii. Tole. Galatooma. Barumsi keenya guyyaarraa kana fakkaata. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel. Ani Barsaa Yaaqoobiiti. Kanneen barumsa kana barachuudhaaf fedhaa hawwii guddaa qabdan. Toora lakkoofsa bilbila iskiriinii irratti argamu kanaan nuuf bilbiltanii barumsa kana barachuu ni dandeessu. Horaa bulaa deebanaa. Haga viidiyoo biraan irratti deebinutti.